Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessani jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina akkasumas gamaatii chaanaala kanaa warreen dhufin sabiskiraabii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan odeeffannoo wayitaawaa nuti gadi dhiifnu akka isin dhaqqabanii fi akkasumas akka itti bohaartan affeeramtanii jirtu kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo hamaa keessa turan 1,400 ol har'a gara biyyaa deebi'uun isaanii beekamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu Shawaa Lixaatti poolisoonni PP 64 hidhannoo guutuu wajjin eessa akka seenan hin beekamne hidhannoo guutuu wajjin baduun isaanii dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra simbiraan geenna. Oduun inni itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessee jira. Lola cimaa gaggeessanii mooraa waraana PP barbadeessuun yookaan hojiin ala taasisuun loltoota PP hedduus miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun akkasumas kan hafanis booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu kan dhuunfatii fi kan garee irraa booji'uun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan kenna guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuudhaan itti boharaa. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 1,400 ol gara biyyaa deebi'uun gabaafamee jira. Torban tokkotti badallii jahaan lammiileen Itoophiyaa 1,481 gara biyyaa deebi'uun kan himame yoo ta'u kanneen keessaa dhiirri 879 dubarri 554 daa'imman 48 fi walumaa galatti lammiileen umriin isaanii waggaa 18 gadi namoonni 82 haala rakkisaa keessa turan keessaa bahuudhaan gara biyyaatti deebi'an jedhamee jira. Bara kana fufteedhaan hojiin lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo keessa jiran gara biyyaa deebisuun kan itti fufe ta'uu ibsuudhaan fulbaana 5,2018 irraa eegalee hanga ammaatti hojii lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoolee garagaraatiif saaxilamanii rakkoo garagaraa keessa turan keessaa yookaan jala baasuudhaan gara biyyaatti deebisuu hojjetameen lammiileen 87,000 ol gara biyyaatti deebi'an jedhamee jira. Oduun itti aanu godina Arsii aanaa Seeruutti jiraattonni waraanni mootummaa mana keessan gadhiisaa keessaa baqadhaa nuun jedhan jechuudhaan komii cimaa waraana mootummaa irratti dhiyeessanii jiru. Jiraattonni aanaa Seeruu akka jedhanitti qaamonni hidhatan lamaanuu waraanni bilisummaa Oromootii fi humnoonni mootummaa yookaan waraanni mootummaa jechuudha aanicha keessa kan socho'an ta'uu ibsuudhaan waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin wal loluu dhiisee nuyi nagaan da'oo kenna yookaan qe'ee kenna keessatti jiraatu manneen keessan gadhiisaa baqadhaa nuun jedhan jechuudhaan akka rakkisaa jiran himanii jiru. Haleellaatti Badabri aanaa Seeruutti namoota nagaa irratti raawwatee fi manneen jireenyaa namoota hedduu ibiddaan barbadeesse hordofee ummanni nama 17,000 ol ta'u bosonatti yaa'ee ture. Badii uummata irratti humnoonni mootummaa raawwatan kana viidiyoo waraabuudhaan addunyaaf rakkoo kana saaxiltee kan turte dubartii Maa jedhamtu OMN'f odeeffannoo yookaan yaada kenniteen tibba kana haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen mooraa waraana mootummaa barbadeesse hordofuudhaan humnoonni mootummaa ummanni marsaa biroollee mana isaa keessaa bahee akka baqatu dirqama itti kennu himtee jirti. Humnoonni mootummaa tibbana ummanni mana isaa keessaa bahee akka baqatu akka sababaatti kan dhiyeessan waraana bilisummaa Oromoo irratti meeshaalee gurguddaadhaan fageenyarraa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwatu waan hinnuuf manneen keessan gadhiisaa naannicharraa baqadhaa nuun jedhan jechuudhaan hawaasni dubbatu himtee jirti. Yeroo darbellee haleellaa humnoonni mootummaa uummata kana irratti raawwatanii fi manneen jalaa gubaniin ummanni bosonatti yaa'ee ture. Rakkoo sana osoo hin furamin ammallee rakkoo birootiif akka saaxilamnu bakkuma itti deebine irrallee akka baqannu qe'ee keenya akka gadi dhiifnu ajajni nutti kenname jechuudhaan jiraattonni yaaddoo hamaaf saaxilamuu isaanii himanii jiru. Oduun itti aanu yaa'iin gadaa Arsii dhaddacha bal'ootti eegalee jira. Yaa'iin gadaa Arsii Sikkoo Mandoo godina Baalee Bahaa aanaa Raayituu magaalaa dhaddacha bal'ootti sirna ho'aan eegaluun isaa gabaafamee jira. Yaa'ichi dhaddacha bal'aa deebisanii dhaabuu duudhaa fi safuu sirna gadaa dagaagsuu akkasumas eenyummaa Oromoo dhalootaaf dabarsuuf hawaasni bal'aan kan irratti hirmaate jedhamee jira. Hirmaattonni naannolee garaagaraatii fi iddoolee garaagaraa irraa
iddoo yaa'ichaatti yookaan gara iddoo yaa'ichaatti dhufuudhaan sirna gadaa Arsii Sikkoo Mandoo kana irratti hirmaatan jedhamee jira. Sirni gadaa kun sirna bulchiinsa dimokiraatawaadha. Sirni gadaa sirna madda dimokiraasiiti. Sirni gadaa sirna dimokiraasii addunyaadhaaf gumaachedha. Sirni gadaa kun sirna waan hundaan guutameedha. Hammataa siyaasati, aadaa, dinagdee akkasumas hawaasummaa fi kanneen biroo of keessatti kan hammateedha. Sirni kun immoo sirna Oromoon ittiin boonudha. Sirna gadaa kana dadhabsiisuuf akkasumas dhabamsiisuuf sirnoonni biyyattii hojjetaa turanii jiru, hojjetaas jiru. Walumaa galatti uummata aadaa isaan boonuu fi eenyummaa isaatiin addunyaa irratti dorgomaa ta'e uumuudhaaf ardaalee jilaa yookaan immoo dhaddachaaleen wirtuuwwan gadaa bakka isaanii ganamaatti deebi'uu fi hojiin cimaan hojjetamuu qaba jedhamee jira. Yaa'iin gadaa Arsii Sikkoo Mandoollee isuma kana cimsuudhaaf hojjetaa jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argataa jira jedhee jira. Loltoota PP irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga kan gareetti irraa hiikkatuun mooraalee waraana PP hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argataa jiru cimsee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti har'a lola loltoota PP waliin gaggeessuu beeksisee lola loltoota PP waliin gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa ganda Ordaa Ambattaa jedhamu bakkoota lamatti lola loltoota PP waliin gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa Leeqaa Dullachaa ganda Ambaltaa Guddaa fi Ambaltaa Xiqqaa jedhamutti loltoota PP irratti haleellaa raawwateen loltoota PP 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee loltoota PP hedduu madeessuun 3 booji'ee jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 11 qophii waraanaa hedduu raadiyoo qunnamtii ujumoo bireenitii fi kan biroollee irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti waraanni bilisummaa Oromoo har'a mooraa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Mooraa waraana PP aanaa Horroo ganda Haroo Shaxitti argamu irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun guutumaan guututti mooricha keessaa yaasuun moorichas guutumaan guututti to'atuun erga to'atee boodas mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dabalata odeeffannoo kana akkuma nu dhaqqabeen isin biraan kan geenyu ta'a. Oduun itti aanu immoo oduu ammeedha. Breaking news Shawaa Lixaa irraa kan nu dhaqqabeedha. Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa poolisoonni PP 64 hidhannoo guutuu wajjin baduun isaanii dhagahamee jira. Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti poolisoota waraana bilisummaa Oromoo lolaa jechuudhaan bobbaafamanii erga bobba'anii booda waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessan irratti poolisoonni hedduun akkuma bobbaafamanii yoo hafan kana hafan immoo yookaan lubbuun baraaraman yeroo dirree lolaa irraa gara magaalaa Ambootti deebi'an hundi isaaniitu qorannoon irratti raawwatamuun loltoota lubbuun hafan kana ammas deebi'anii waraana bilisummaa Oromoo akka lolan dirqamni itti kennamee ture jedhamee jira. Dirqama itti kenname kanaan wal qabate poolisoonni 64 kunneen bosonatti deebi'anii waraana bilisummaa Oromoo waliin wal loluun tasuma lubbuu isaanii tursiisuu kan hin dandeenye kan hubatan. Kana booda waraana bilisummaa Oromoo lolla jennee bosonatti deebi'uun tasuma waan yaadamuu miti. Kana waan ta'eef bosonatti deebinee waraana bilisummaa Oromootti loluun kanaan booda lubbuu keenya halaakuudha. Lubbuu keenya halaakuu irra nutti hafuu wayya jechuudhaan hidhannoo guutuu wajjin eessa akka dhaqan hin beekamne jedhamee jira. Poolisoonni 64 kun hidhannoo guutuu wajjin baduun kun immoo rifaatuu guddaa keessoo PP'tti uumuulleen beekamee jira. Loltoonni PP badan kun waraana bilisummaa Oromootti harka haa kennanii haa dhiisanii wanti beekame garuu hin jiru. Ta'ullee PP'n loltoota kana yookaan poolisoota kana barbaadaa jiraachuulleen beekamee jira.
lola waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota PP gidduutti har'a gaggeeffamaa ooleen wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo barbaannee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee PP'n opereeshinii bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jirtuunis loltoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduu boojine jedhaa jiru garuu qabatamaan kan booji'amanii fi kan mul'atan hin agarre. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota kenna oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu turaa.